Dhaggeeffattootaaf hordoftoota Hope Channel Itoophiyaa. Nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa qorannaa macaafa qulqulluu keenyarraa hin jalqabna. Waaqayyoo lafa jirtanitti isin haa eebbisu kadhannaa godhannee barumsa keenya qorannaa har'aa keenya jalqabna. Mee jalqabatu gara qorannaa keenyaan naqin barsiisaa Diimaa wajjiniin kadhannaa godhannee gara heertuu dubbifachuu dhaqna. Hin kadhanna. Kabajamaaf amanamaa kan taate Waaqayyoo bara dur jalqabdee hanga ammatti nu waliin waan jirtuuf, waan nu gargaartuuf, waan nu tajaajiltuuf, ogummaa waan nu kennituuf galanniif ulfinni siif haa ta'u. Macaafa keenya yeroo qorannu keessumattuu barnoota sanbataa waldhabdee caalu kan jedhu yeroo qorannu biyyi lafaa kun waan hedduun guutameera. Lolli samii irratti jalqabe sun kennaa keessattuu aangoodhaaf jedhamee kennaa lolli jalqabame Lucifer gara lafaa darbatame sun waldhaansoo isa guddaan saba kana karaa addaatiin kennaa akka isaan gargaartee isaan tajaajiltee kenna mootummaa bara baraa saniif dhaaluu akka dandeenyu waan nu gargaartuuf galanniif ulfinni siif haa ta'u. Akkuma saba Israa'el ceesiftee Yerusaalemii Kana'aanii san dhaalte Waaqa kennaa gooftaa keenya sabni sun gammadee Waaqayyo dinqiin hojjete jedhan san arras sabni kun si barbaada, si waliin ta'uu barbaada. Waaqeffannaa dharaa dhiifnee lola hamaa biyya lafaa kana keessa darbinee sitti hirkannee ce'umsaan kennaa ka barbaannu Waaqayyoo kennaa arganne jennee ililtaaf gammachuun si waaqeffannoo akka dandeenyu ati nu gargaare. Lola hamaa biyya lafaa kana keessa jiru, lola hamaa yaa kennaa namaaf nama jidduu jiru dhiiga kee facaasuu dhiifnee kennaa walitti hirmaachuu dhiifnee yaa kennaa ce'umsaaf kabajaaf yaa kenna sitti amannee waldhaansoon biyya lafaa waldhaansoon isa guddaa ta'e sun isa kana yaa kenna mooyannee mooyichaan gammachuun gara fuulduratti adeemuu akka dandeenyu nu gargaare. Kana booda sagantaa jiru hundumaa ati eebbisi. Ati ol jedhi nu gadaa jennu yeroo dhufa keetii san namoota fuuldura kee dhaabannu sani akka taanu ati nu gargaare. Maqaa jaalatamaa Kiristoos Yesuusiin jedhee nu dhagaye. Ameen. Hordoftoota keenya lafa jirtanitti nu walii wajjin barumsa sanbataa qorannaa barumsa sanbataa kan akka nu waliin qorattan abdii qabna. Warroota walii wajjin hirmaannu walii wajjin barannu sin beeksisuun barbaada. Anatti aananii kan jiran barsiisaa Araggaa Simaa jedhamu. Gidduutti immoo kan argaman barsiiftuu Ijjigaayyoo Taammanee jedhamu. Dhumarra kan jiran immoo barsiisaa Diimaa Saabaa jedhamu. Ani barsiisaa Daacoo Birruu jedhama. Egaa Waaqayyo turtii keenya keessatti akka nu eebbisu isinis lafa jirtanitti qorannaa kana wajjiniin akka qorattan abdii qabna. Qorannaan keenya har'aa kanuma torbanii darberraa itti fufuudha. Torban darbe egaa ayyaana Waaqayyoo wajjin qorannee turre. Har'a immoo waldhabdee hunduma duuba jiru. Maali waldhabdeen kun kan jedhu waldhabdee guddaa kana walii wajjin qoranna. Egaa lolli kun lola maalii akka ta'e har'a barumsa keenya har'aa qorannaa keenya har'aa yeroo xumurru lolli kun maal akka fakkaatu akka barattan abdii guddaa qabna. Mee jalqaba lolli kun maali kan jedhu waliin ilaaluu barbaanna. Heertuun yaadannoo keenyaa har'a nuuf kenname Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti kan argamudha. Akkas jedha. Gaafas
Waaqayyo Israa'eliif waan loleef guyyaan Waaqayyo itti namaaf dhaga'e akkasii isa dura yookiis isa booddee hin taane jedha. Waaqayyo guyyaan itti nama dhaga'e. Guyyaan Waaqayyo kadhannaa namaa dhaga'e guyyaan akkasii hin jiru hin turre kana boodas hin taane jedha. Guyyaan kun guyyaa maaliiti? Iyyaasuun lolaaf yeroo ba'etti aduun maal haa taatu jedhe? Haa dhaabattu. Ji'is immoo bakka jirutti haa dhaabatu jedhe. Waaqayyos Iyyaasuu dhaga'e. Iyyaasuunis lola isaa itti fufe. Waaqayyos immoo saba Israa'eliif moo'icha guddaa kenneef. Hin ari'ate jedha. Waaqayyo saba Waaqayyo kan fuuldura dhaabatan cabbiidhaan lola adda addaatiin isaan ari'e jedha Waaqayyo yeroo sana iddoo kanatti yeroo dubbifannu. Kanaaf egaa lolli guddaan kun yeroo sana kan ta'e kun lola akkasumaan hin turre. Lola Waaqayyoo fi diina gidduu ture. Kanaaf lolli kun lola guddaadha. Lola kana laallagaa har'aa walii wajjiniin maal fakkaata lolli kun? Maaltu keessatti hirmaachaa jira? Eenyu fa'aatu keessatti hirmaachaa jira kan jedhu kana ilaalla. Lolli guddaan kun maali? Eenyu fa'aatu immoo keessatti hirmaachaa jira kan jedhu ilaa walii wajjin ilaalla. Mee jalqaba hangafa loltuu tokko argina. Hangafa loltuu gooftaa tokko argina. Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa jalqabee kana argina. Mee hangafti loltuu kun maali? Eenyu inni kan jedhu argina. Booddee eertuu dubbifannaa. Mee yaada kana nuu kennaati. Tu walii wajjiniin eertuu kana dubbifannee natti tola. Iyyaasuu boqonnaa 5 dhaqnee walii wajjin yeroo dubbifannu lakkoofsa 13 irraa jalqabee akkas jedha. Iyyaasuun yommuu Yaarikootti dhiyaate mil'atee nama goraadee luqqifamaa harkatti qabatee isa dura dhaabatu tokko arge. Iyyaasuun gara isaa dhaqee ati gara keenya moo gara diinota keenyaati jedhee gaafate. Yaada kana loltuu kana argina asitti. Mee loltuun kun eenyu? Akkamittis dhufe maaliif dhufe kan jedhu barsiiftuu Jigaayyoon nuuf kaasu. Mee yaada kanarratti yaada dabalataa nuu kennaa. Hangafti loltuu Waaqaa akkuma torban darbe keessatti barnoota keenya keessatti bakka baay'eetti dubbachaa turreerraa barachaas turreerraa ka'umsi keenya ammas itti fufiinsaan kan inni jiru waa'ee hangafa loltuu Waaqayyoo kan jedhu Iyyaasuu keessatti akkuma amma dubbifannetti Iyyaasuun yeroo Yerikootti gadi bu'ee fuulduratti yeroo ol jedheetu gamatti Kana'aaniin hoggaa laalu goraadee yookaan billaa luqqifamaa harkatti qabatee kan fuula isaa dura ijaajju nama argee ture. Yeroo kana gara isaatti hin deebi'e jedha dhaqee ati nu duukaadha moo yookiis diinota keenya wajjin jechuudhaan itoo hin gaafate. Yeroo gaafate akkuma ammaa heertuu keenya keessaa dubbifametti deebii bareedaa tokko deebiseef. Haa hubatu haa dhiisu Iyyaasuun Iyyaasuudhaaf kan inni deebisee waa'uu ani amma hangafa loltuu Waaqayyoo ta'ee tan dhufe jedheetu jala mureetti dubbate. Iyyaasuutti yeroo sana wanti itti dhaga'amu jiraachuu danda'a. Anaaf isinisituu ta'e akkuma kana. Kanaaf jedhe hangafa loltuu Waaqayyoo ta'ee ergaa dhufe eenyummaa isaa bare ulfina isaa bare sodaan eenyummaa isaatii hin galeef Iyyaasuunis gadi qoomma'eetu ulfinaan ana garbicha keetti immoo maaliin taree ergaa akkas ta'e jechuudhaanitu gaafate. Amma kophee miila keetti baafadhu iddoon ati jirtu kun maali? Qulqullaadha. Saba Waaqayyoo bara dheeraa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu dandeenya.
bara dheeraas immoo dubbisuu dandeenya, dhaga'uus dandeenya, dubbachuus dandeenya. Iyyaasuun amma akkuma macaafni qulqulluun kaa'utti amanamaa, jabaas, beekaadhas, Waaqayyos immoo kan inni filate yeroo saba Israa'eliin geggeessuudhaaf itti kenname isa jalqabaa ijoollee ta'eeyyuu Waaqayyo filatee itti kenne saba Israa'eliin akka inni geggeessuuf. Kanaaf yeroo inni akkanatti hin jedhee kophee kee miilla keetti baasi yeroo inni ittiin jedhee maal godhe hin dhagaye battaluma hin godhe akkuma inni jedhee godhe kophee isaa miilla isaatti hin baafate. Gadi buunee yeroo laallu barumsa keenya keessatti iddoo kanatti sabni Israa'el gama Iyaarikoo sana yeroo ce'an lafa dheeraa marsaniiruudha. Maal gochuudhaaf? Biyyattii qabachuudhaaf, Yerikoo qabachuudhaaf yookaan jigsuudhaaf. Balballi Baabiloon yookaan Yerikoo baay'ee cimee cufamee jira. Sabni Israa'el immoo yeroo sanatti kan isaan qabatanii jiran meeshaan lolaa, xiyyaa, heeboodhaa fi furuursaa qofa. Isaan kun loltuun Israa'elootaa harka isaanii keessaa kan qaban yookaanis immoo fudhatanii gara lolaatti kan ittiin ba'an jedhee Iyyaasuun kan inni yaadaa ture isa kana ture. Garuu iddoo kana keessatti yeroo gadi buunee yeroo ilaallu loltuudhaaf ajajaa jedhee walitti fideetu sagalee kana walitti qabee kaa'a. Loltuudhaaf ajajaa jechuun inni eenyu inni akkuma torban darbe baranne keessatti loltuu hangafa loltuu Waaqaa inni ta'e kun ajajaa lolaa, lolaas, hoomaa lolaas yeroo fooniin otuu hin dhalatin yeroo biyya lafaa kanarratti lola Kana'aan keessatti yeroo argame sagaleen amma dubbadhe kana keessatti fakkeesseetu. Gooftaan Yesus qobaadhuma isaa Waaqni inni dinqeen kun hangafti lolaa kun yeroo gargaaraa dhaqee waraana Kana'aan keessatti yeroo argame ajajaa lolaa, lolaas, hoomaa waraanaas ta'eetu qobaadhuma isaa achi keessatti akka inni argametu dubbata. Kanaaf Iyyaasuun inni yaadda egaa iddoo sana keessatti meeshaan isaan qabatan isa kana lafa dheeraa marsaniiru. Yerikoon cufamteetti barrii sana maaliin akkatti seenanitu yaadaa ture. Maaliin yaadne inni ajajaan sun, inni waraanaan sun, inni hoomaa lolaa sun Waaqayyo inni jiraataan qobaasaa waan hundumaa kan geggeessus, kan waraanus, kan mo'us, kan itti seensisus eenyuun akka inni ture yaadanne Waaqayyo Waaqa isa jiraataa akka inni ta'e yaadanne jechuudha. Kanaaf iddoo kana keessatti aniifisin fooniin utuu hin dhalatin egaa akka kanatti tu dhufee saba Israa'eliin lolaa Waaqa jiraataatiif diinaa ijoollee Waaqayyoo gidduutti kan argame Waaqayyo isaa hangafa loltuu Waaqayyo isa ta'e kana akka inni ta'etu nutti dubbata. Kanaaf egaa hangafti lolaa kun eenyuun akka inni ta'e. Aniifisinis meeshaa fudhannee abaanu hadhiifnu. Qobaa keenya taanu namni nuu wajjiniin jiraatu. Waaqayyo nuu wajjiniin hin jiru taanaan raafamuun, sodaachuun, mo'amuun keenya akka inni hin oolletu iddoo kanatti dubbata. Ija keenyaan utuu arginu, gurra keenyaan utuu dhageenyu yoomumayyuu Waaqayyootu nuu wajjiniin jiru sodaan akka nu keessatti hin gallee fi hangafa loltuu Waaqaa kana hidhata keenya godhannee, jireenya keenya godhannee, humna keenya godhannee gara fuulduraatti Waaqayyo isa jiraataa kanaa wajjiniin deddeebi'uuniif jiraachuun bakka kaaniif akka geenyu nu gargaara. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ameen. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Iyyaasuun nama kanaan loltuu hangafa loltuu gooftaa kan jedhu kanaan maal jedhee gooftaa koo jedhe. Gooftaa koo. Tarii namoonni tokko tokko akka ergamaa gadi aanaatti ilaaluu danda'u. Garuu Iyyaasuun maal jedheeni gooftaa koo jedheeni. Itti aansees maal godheedha? Gugguufee qomma'ee maal ta'eef hin sagadeefi jedha. Kan sagada fudhatu kan gooftaa ta'e eenyu jennee gaafa gaafannu loltuu hangafa loltuu gooftaa kan jedhame kun eenyudha inni? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos utuu biyya lafaa kana dhufin gara lafaa kana dhufee foon utuu uffatin
gooftaa keenya Yesuus Kiristoositu lola torbee barumsa torbee keenya ilaalle sana keessatti kan mul'ate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'eedha kan nuyi arginu. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 30 fi amma 34tti dhaqnee yeroo dubbifanne waa'ee Museeti kan mee dhaqnee dubbifanna akkas jedha. Erga waggaan 40 darbee booddees ergamaan waaqaa tokko gammoojjii naannoo tulluu Siinaa keessatti daggala boba'u keessaa arraba ibiddaan keessaan Museetti mul'ate jedha. Innis waan kana arginaan waan argee sana dinqisiifate yommuu ilaaluuf itti dhiyaates sagalee gooftaan dhaga'e. Sagaleen sunis ani waaqa abbootii keetii, waaqa Abrahaam, kan Yisaaqii fi kan Yaaqoob jedheeni. Museenis ni hollate, ilaalus ni sodaate, gadi gugguufees immoo maal jedheefi sagadeefi. Kanaaf egaa akkuma Iyyaasuudhaan jedhe Museedhaanis maal jedhe gooftaan kuni qobee kee miilla keetti baasii jedhe. Eenyu jennee gaafa ilaallu gaa kuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa lolaa guddaa ta'eedha kan asittis arginu jechuudha. Egaa lolaan kuni yookiin hangafti loltuu gooftaa kuni lolaa beekamaadha. Jalqaba seexanni lola kaase. Mee lolli kun eessatti ka'e kan jedhu immoo lola waaqa keessaa. Loltuun kuni lola iddoo itti jalqabe fi iddoo itti mo'ate argina. Mee barsiisaa Diimaa wajjiniin Waaqayyo lola akkamii irratti hirmaate? Eessatti immoo lolli kuni ka'e kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 haga 9tti kan jiru yoo dubbifanne gaariidha. As irratti maal jedha yoo jenne lolli inni guddaan samii keessatti jalqabe urjii ibsituu kan ta'e achitti akka jalqabame kan himu sana booda nama hedduu keessattuu tokko sadaffaa maleekota tokko sadaffaa qabatee Lucifer akka biyya lafatti gad darbatame sagalee Waaqayyoo achirratti kan himu. Kanaaf asirratti lolli jalqabame kun Waaqayyo uumaadha. Waaqayyo waan hundaa danda'aadha. Hunduma beeka. Haa ta'u immoo of jaalachuun irraa kan hafe ofittummaan Lucifer abbaan badii sun gara lafaa darbatame. Lafa irratti sabni jiru kun of eeggannaa cimaadhaan wanti nama nyaachuuf ta'u namatti dhufee jira. Kanaaf sabni lafa irra jiru kun maal godhuu qaba? Ka olii darbatame kun Lucifer of eeggannaadhaan sabni kun gara waaqatti akka deebi'u seexana abbaa badii kana irraa akka of eegu wadhaansoo isa guddaa waliin lafa kana irratti namni gara waaqaa yoo deebi'e seexana abbaa badii san mo'achuu akka danda'u. Wadhaansoon biyya lafaa hedduu. Seexanni ammoo sa'aatii hedduu nama kana dogoggorsuuf waan jiruuf isa kanarraa of eeguu akka qabnu Waaqayyo filmaata namaa kennee jira. Uumaallee kennee jira. Yoo barbaadde na wajjin jiraadhu bilisummaadhaan. Haa ta'u ammoo bilisummaa san didee Lucifer siisoo qabatee yookiin tokko sadaffaa qabatee akka gad darbatame kan sagaleen nutti himu jechuudha. Kanaaf asirratti yuunivarsiitii keessatti filmaata waan nu kenneef filannoo kana Waaqayyo addaamillee waan isa barbaachisu hunda kenneeraaf godheeraaf. Haa ta'u ammoo ajaja abboommii san didee addaam kufaatii inni kufee argina.
Mikaa'el illee Lucifer illee akkamitti akka inni kufe hin argina. Ka kufe kun ammoo gara lafaa gadi dhufeet saba kana akka dogoggorsuuf deemaa jiru. Faallaa deemuun, faallaa Waaqayyoo deemuun gatii nama kaffalchiisa, gatii nama baasa. Kanaaf of eeggannoo cimaan deemuun, of tolummaan eessa akka nama geessu. Of tolummaan anatu caala jechuun, anatu kana godha jechuun mootonni biyya lafaa yeroo san jiranis kakuu moofaa keessatti Baabiloon warri bulchaa turan. Mootiin Baabiloon kan ta'e bulchaan Xiroos of jaalachuudhaan anatu qaba, qabaataan ana, waaqaa ol of godhanii of laaluun gatii nama baasa. Hin kufan isaanis. Har'a namni hin kufne hin jiru. Addunyaa kana irratti bebeekamoo namni ta'an hundinuu kufaniiran. Of tolummaa irraan kaka'e. Adha. Maal irraa baranna barnoota kanarraa? Of toluun akka hin barbaachisne. Ofittummaan akka hin barbaachifne. Gadi of deebisuun, waaqa jalatti hirkachuun, Daaneelii boqonnaa 10 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti yaada jirullee dubbifachuu hin dandeenye. Fincila kaasuun gatii nama kaffalchiisa. Fincila irraa wanti argannu hin jiru. Lola irraa wanti argannu hin jiru. Biyya lafaa irratti lolallee yoo banne lolaan wanti hiikamu hin jiru. Jaalala Waaqayyootitti deebinee jaalala isaatiin wanti hundinuu hiikamu akka qabu. Akka dhabdee guddaa Waaqayyoo fi seexana jidduu wanti ta'amu hundinuu moo'icha Waaqayyootiin ta'a. Kaayoon isaa guutummaadhaan addunyaa kuftet, addunyaa haqa hin qabnet, biyya lafaa haqa hin qabnet hirkachuu irra jaalala Waaqayyootti hirkachuun barbaachisaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo nutti hima waan ta'eef fincila irraa wanti argannu hin jiru. Ofittummaa irraa wanti argannu hin jiru. Of tuuluu irraa wanti argannu hin jiru. Kanaaf kufaatii irra ce'umsa wayyaa. Iyyaasuun asirratti Waaqatti amane. Waaqayyo waan hundaa isaa lola ture. Isaa lola ture. Isa fuuldura baya ture. Nullee hadha. Sabni kunis Waaqayyo akka fuuldura keenya bahu, akka nu lolu, akka fuuldura keenya bahu, akka nu jajjabeessu. Daawwattoonni keenyallee isa kana hubatanii ittiin fayyuu akka danda'an Waaqayyo kan dhageenye nu haa jajjabeessu, nu hundumaa lola kana keessaa baanee mootummaa bara baraa dhaaluu akka dandeenyu nu haa godhu. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 7 amma 9tti isa jiru maal jedha? Lollis samii keessatti ka'ee jedha. Eessatti ka'ee lolli? Samii keessatti lolli ka'ee. Isa amma barsiisaa Diimaan nuuf kaasanii Mikaa'elii fi yaada kana sirriitti akka qabatanii barbaada. Mikaa'elii fi ergamoonni isaa. Mikaa'elii fi ergamoonni isaa bineensa jawwee fakkaatu sana lolan. Bineensi jawwee fakkaatu sunis ergamoonni isaas ofirraa lolan. Waan lama argina asirratti. Mikaa'elii fi ergamoota Mikaa'el argitanii bineensa jawwee fakkaatu sana kan seexanaa jedhamee beekamu innis maal qaba? Ergamoota qaba. Eessatti ka'e lolli kuni? Samii keessatti kan inni ka'e. Samii keessatti ka'e akkuma argina amma sila akkuma nuuf ibsame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Mikaa'el kan jedhame. Yesuus Kiristoos lola kana keessatti kan hirmaate, lola kana immoo moo'icha guddaadhaan kan moo'ate, ergamoota xuraa'oo sani, ergamoota fincila kaasan sani tokko sadaffaa Diiyaabiloos wajjiniin gara lafaa kanatti akka inni moo'atee gadi darbate argina jechuudha. Kanaaf egaa
lolli waaqa keessatti ka'e kuni eenyudhaan golabame jechuudha. Lolli kuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos moo'icha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin xumurame jechuudha. Kanaaf egaa gooftaan keenya lolaadha. Waaqayyo lolaadha. Gooftaan lolaadha yoo jennu akkasumaan miti jechuudha. Mee gooftaan lolaadha yoo jennu maal jechuudha? Mee yaada kana barsiisaa Araggaa wajjiniin kaafnee waliin mari'anna. Maal jechuudha gooftaan lolaadha yoo jennu? Baay'ee gaariidha egaa. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Gooftaan lolaadha yommuu jennu gooftaan lola hin uumne. Lolli kan uumame waaqa irratti, lolli kan uumame Lusiiferiin akka ta'e dubbanneerraa. Lusiiferiin haa jalqabamu malee kan golabame ittiin kan moomsi argate garuu Mikaa'ela. Mikaa'ela jechuunis immoo Yesuus gooftaa keenya akka ta'e inni lolaa ta'uusaa barumsa isa darbine keessattis ilaallee dabarreerraa. Ammas lolaadha. Lolli inni lolu kuni lola fooniiti moo lola hafuuraati isa jedhu wal bira qabnee immoo yoo laallu inni lola hafuuraa ijoolleensaa lola amantii akka lolan yeroo biyya Gibxiin turanii mootii biyya Gibxiiti Fariyooniin ijoollee Israa'el gadhiisii akkanaaf sagadanii uummanni jedhee gaafatu hundi diduu lolaani kan inni ijoollee Israa'elii biyya Gibxiitii baasee hin beekna. Kanaaf lolli kun lola hafuuraati. Mo'umsi kan waaqayyooti. Ni mo'aa waaqayyoo hin lolaa. Hin dheekkama hin lolamuu jennu dhukaasa ittiin banu meeshaa ammayyaa ittiin fayyadamu inni ofiisaatii humna qabeessa ayyaanni isaa diina isaanii barbadeessa. Gaas irratti ammas ijoollee Israa'eliif loluusaa argina. Maaltu ta'e ijoolleen Israa'elii biyya Gibxii keessa yommuu turanii Fariyoon inni jalqaba isaan bulchiisaa ture gaafa boqotu Fariyoon inni haaraan itti jijjiirame. Fariyoon haaraan itti jijjiiramu kuni isa duraa irratti dabalee dachaadhaan itti dabalee ijoolleen Israa'elii akka rakkatan harka garbummaa jalatti akka bitaman isaan taasise. Kana booddee gaafa quuqaan itti dhaga'amu gaafa rakkinni itti cimu gara Waaqayyootti boo'anii jedha sagaleen Waaqayyoo. Seera ba'uu boqonnaa 2:23 kaafnee gara 25tti yoo dubbifannu hin boo'anii jedha. Waaqayyoo boo'icha isaanii kana dhaga'ee jedha. Boo'icha isaanii kana dhaga'eetu iyya isaanii kana dhaga'eetu birmateef jedha. Lolaaf dhaqee jedha. Isaaniif loluudhaaf dhaqe Waaqayyo. Egaati maal godhe Waaqayyo Museetti dubbate. Waaqayyo yeroo hundumaa waaqa karooraan deemuudha. Museedhaan maal jedhaa? Horii mudaa hin qabne akka bitanii hoolaa re'ee bitanii mudaa kan hin qabne bitanii xobbootii ishee bitanii akka qalan. Edda qalanii booddee immoo galgaluma tokkotti foon ishee marrummaan ishee utuu hin hambisiin akka nyaatan. Karaa deemuudhaaf egaa ba'uudhaaf isaaniin harka isaatiin irree isaatiin biyya Gibxii biyya garbummaa kana Gibxii jechuun baay'ee biyya lafaa kanatti kan wal fakkaatudha. Nuunillee kan ilaallatudha amma. Yoo kana barannu waa baarree irraa barannu hin qabna. Kanaaf kana godhaa jedheetu qajeelfamatti kenne. Foon ishee nyaattu marrummaa ishee hundumaa akkana gootanii nyaattu nan biftanii dhiiga ishee immoo mana balbala maqaan ijoollee Israa'el irratti dibama. Kana booddee ani ergamaa du'aan ergaa biyya Gibxitti. Ani isiniifan lolaa. Iyyi keessan na bira ga'eera. Ergamaan du'aa kun maal godhaa? Hangafa nama Israa'el nama biyya Gibxii ta'an ijoollee Gibxii kan ta'anii fi hangafa horii isaanii hundumaa hin rukuta jedhe. Du'aan rukutaa hin du'uu hin dhumuu jedhe. Isinirra garuu hangafni du'aa sun kan inni ittiin darbu dhiiga sana balbala keessanitti ilaaluudhaani jedha. Balbala keessanitti yoggaa argu isarra darbaa jedha. Irra darbaan kuni pass over afaan Ingiliffatti jedhamu kuni irra darbaan kuni biyya keenyatti illee faasikaa jedhanii isatti waaqessanidha. Faasikaan suni isa Kiristoos fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaasee waa'ee isaa sila Phaawulos
Qorontoo isa tokkoffaa lakkoofsa boqonnaa 11 irratti dubbate. Yaadannoodhaaf fudhadhaan hin irraanfatinaa foon koo kana dhiiga koo kana isanii dubbate sana achirratti dhiigni Kiristoosii ijoollee isaatii fi cubbuudhaa fi irra darbaa akka inni ta'e raabsaa cubbuu akka inni ta'e agarsiisa jechuudha achirratti. Kanaanitu ijoollee Israa'el harka dinqii dubbatameen dhumne sana ajaa'iba isa ta'e sanani gara Galaana Diimaatti isaan fide. Galaana Diimaatti yommuu isaan fidu loltuun Fari'oonii baay'ee cimoo turanii fardaan loluu meeshaa qabu kana booddee ba'uu isaanii dhaga'an hin ka'an duukaa uggaa ba'an sanatti egaa waan hundumaa waan isin kana amma kanaan duraatti hacuucamaa turtanii warqee meetii sibiila diimaa waan achi jiru hundumaa sarbaa ba'a hin hambisin achi keessatti jedhe Waaqayyo ijoollee Israa'eliin guurratanii ba'an amma danda'an fe'atanii baadhatanii ba'anii Galaana Diimaatti yogguu dhufanii fuulli isaanii galaana bitaa mirgi isaanii tulluudha duubi isaanii immoo loltuu Fari'oonii fi Fari'ooniin turan hordofaa turan kottee isaanii yeroo dhaga'anii lapheen isaanii dachaa rukutuutti ka'e. Maalii egaa asirratti gungumani maaf nu fidde barahaa kana keessatti nu fixuudhaaf lafticha awwaalchaa iddoo sana hin jiru jedhanii Museetti dubbatan. Musee waan tokko dubbate kan har'a baruu qabnu hin yaadda'inaa, hin socho'inaa, hin na'inaa dhaabbadhaa. Loltuu Fari'oon kana kanarra argitanii bara baraan isaaniin hin argitan jedhe. Kun asirratti humna Waaqayyootti amanee Museenii akkaataa Waaqayyo isatti dubbataa jiru waan amanuu fi gara Waaqayyootti gaafa inni boo'u Waaqayyo maaliin harka keessa jiru uleedha. Ulee Musee maalinni isa Galaana Diimaa sana rukutee dachaa lamatti hiree. Asirratti Waaqayyo lolaadha yommuu jennu sagalee isaatiin yommuu dubbatu bishaanni akka cichaatti dhaabbata. Galaanni isaaf abboomama. Hin lolee kana booddee yoggaa ammoo isaanii lafa gogaarra ce'anii gamatti ga'anii ammas immoo sagaleen isaa inni akka cichaatti dhaabbate sun immoo akka irratti gadi galagalu godhe Waaqayyo. Akkanattiinitu humna isaa isa guddaa sanaanii ijoollee Israa'elii biyya Gibxiitii isaan baase. Egaa Waaqayyo maaliin lolaa jira? Cubbuudhaan lolaa jira. Lolli Waaqayyoo kun bara baraan ittiin fufu yeroo inni itti dhaabbatu yeroo inni itti raawwatu hin jira. Egaa amma lola deemsisaa jira akkuma sila dubbatamee Lusiiferii lola deemsisaa jira. Eenyuun qabatee loltuusaa hamma taate harka sadii tokko keessaatii harka sadii qabatee isaan Waaqarraa fudhatee bu'eenii hamma danda'ee isaan qabatee lolaa jira. Lolli kunii fi warri fayyina hin arganne utuu dhaga'anii har'a biyya lafaatti gurra isaanii duuchanii sagalee Waaqayyoo irraa dhaga'uu didanii humna Waaqayyootti amanuu warri didanii yeroon guyyaan firdiin isaaniitti gatii isaanii argatanii ni jira. Kanan irraanfatinaa kana yaadadhaa kana yaadannoo kootiif godhaa ani kanan isinii godhe inni Waaqayyo jedhu kanaaf jechuudha. Kanaaf filannoon keenya kan fayyina akka ta'uu fi kadhannaa kootii Waaqayyo isa dhageenya kana nuuf haa eebbisu. Egaa Waaqayyo ijoollee Israa'eliif kan inni godhe ajaa isaanii baasee fi ijaa baasuun kan kooti jedha. Waan isaan qaban hundumaa kan jaraa balleessee kan isaanii sarbanii fudhatanii dhufanii ijoolleen Israa'elii akkana seenaa kanaanii Galaana Diimaa ce'anii kan jedhudha barumsi keenya. Ameen. Waaqayyo lolaadha. Namatti hin tolu har'a gammachuu akkamitti nutti dhaga'ama Waaqayyo nuuf lola kan jedhamu yeroo walii wajjin haasofnu. Waaqni inni lolaa kuni Waaqa galaanaa fi lafa kana uume galaannis isaaf abboomama kan jedhu barsiisaa Araggaan kan nu kaasan baay'ee namatti tola. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya nu wajjin akka jirtani kitaaba qulqulluu kana wajjiniin akka qorachaa jirtan abdii keenya turtii gabaabaa booda deebinee walitti dhufna. Gooftan isiniif lola kan jedhu kaafna. Ammasitti turtii gaarii qabaadhaa. Muraasa booda walitti deebina.
Dhaggeeffattoota keenya, daawwattoota keenya, egaa har'a lola guddaa dudduuba kan jiru maal akka ta'e, lolli kun eenyuuf eenyu gidduutti ta'amaa akka jiru walii wajjin qo'achaa jirra. Barumsa sanbataa keenya argachuudhaaf hundumti keessan yoo barbaaddan lakkoofsa gaditti argamu kana bilbiluu dandeessu. Bilbiltanii kitaaba kana argachuu dandeessu, walii wajjin qo'achuu dandeenya. Waaqayyo turtii keessan haa eebbisu. Ammas egaa itti fufnaa. Qorannaa keenya itti fufnaa. Waaqayyo lolaadha kan jedhu kaasaa jirra. Lola guddaa ta'u kana keessatti aangoo guddaa kan qabu Waaqayyo akka ta'e argaa jirra. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo Miikaa'el kan jedhame mul'ata irratti kan nuuf kaafame. Daani'eel boqonnaa 12 baay'ee namatti tola. Daani'eel boqonnaa 12 dhaqnee dubbifannee natti tola. Yaada gaariidha yaadni suni Daani'eel keessatti kan argamu. Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsuma tokkorraa kaanee yeroo dubbifannu natti tola. Yeroo baay'ee yeroon dhiphadhu isan dubbifadha. Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa tokkorraa jalqabee akkas jedha. Yeroo sanatti jedha Miikaa'el hangafni ergamootaa inni saba kee eegu ni ka'a. Yeroo rakkina kana erga saboonni uumamni jalqabee hamma gaafasiittis tokkumaa ta'ee hin beekne tokko ni dhufa. Yeroo sanatti garuu namoonni kee kanneen maqaan isaanii kitaabicha keessatti galmeeffamee jiru hundinuu hin baraaramuu jedha. Hin ooluu jedha. Lola guddaa ta'u kana keessatti Miikaa'el saba keetiif hin dhaabata. Innis immoo isaan hin oolchaa. Isaan hin baraaramuu. Hin ooluu lola sana keessaa hin ba'uu jedha. Kanaaf Miikaa'el inni jedhu kuni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lola guddaa kana keessatti saba isaa keessaayyuu saba filatame kana akka hin dhiifne nutti argisiisa. Kanaaf gooftaan isiniif lolaa jedha. Mee yaada kana lola qofa otoo hin taane maaltu barbaachisaa kan jedhu barsiisaa Diimaan lolli kun akkamitti gooftaan nuuf lolaa? Mee yaada kana nuuf kaasaame. Ayyee baay'ee galatooma. Karoorri Waaqayyoo sabni isaa akka baduun barbaadu. Waaqayyo tarsiimoo diriirsa. Waaqayyo lolaadha. Kaka'umsi illee kan isaati. Mala qaba Waaqayyo. Waaqayyo duula geggeessa. Waaqayyo Israa'eliif lola. Addas nu lola. Gongummiin saba Israa'el na ajaa'iba. Waaqayyo yeroo hundaa kufaatii isaanii argaa ol kaasa. Dinqiif maalalleen inni hojjeteef saba kanaa salphaan turre. Yeroo hundumaa gara duubaa jedhu. Waaqayyo isaa wajjin waan jaalalli isaa jaalala isa guddaa waan ta'eef isaan inuma harkisa. Gara fuulduraa isaanuma harkisa. Adhallee nu harkisaa jira Waaqayyo. Koottaa jedhaara. Waaqeffannaa dharaa dhiisaatii koottaa natti amanaa. Ani isiniif lolaa. Koottaa jedhaara. Saba Israa'el, saba ummata Gibxii san, ummata Misirii san Waaqayyo akkamitti akka isaan balleesse. Galaana Diimaa keessatti, seenaa kitaaba keessatti nutti hima. Ammallee isaanuma sodaatu. Sodama san, fedhima san qabu. Waaqeffannaa dharaa san waaqeffachuuf adeemu. Saba kana yeroo isa jalqabaaf isa xumuraa hin argitan jedheen Waaqayyo. Hin argitan. Gonkumaa hin argitan jedheen. Isaanis beeku. Ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 13-14 irratti mee gabii argadhaa jedheen Waaqayyo. Isin mee gabii argadhaa jedheen. Ani isiniif lolaa jedhee Waaqayyo yeroo itti dubbatu hin argina. Lakkoofsa 25 irratti maal jedhaa?
isaanis hin beekanii waaqayyo jara kanaaf hin lola waan ta'eefi koottaa isaan duraa hin baqannaa jedhan. Malalee akkamiiti? Dinqii akkamiiti? Waaqayyo fayyisaa ta'uu, waaqayyo saba kanaaf loluu hin beekan. Adda waaqayyo nuuf hin lolu. Nuuf lola. Yeroo tokko tokko humna qabna jennee, hin dandeenna jennee of tuulla, oluuf qabna. Ka ol qabamuu qabu eenyu? Waaqayyo. Waaqa dhugaa. Ogummaan kenna eessallee nun fidu. Eessallee nun geessu. Abboommii waaqayyoo eegne, sagalee waaqayyoo dubbifanne, yeroo hundumaa yoo isa waliin taane waaqayyo nu ceesisa. Akkuma saba Israa'elii ceesise san addas nu ceesisa. Akkuma yeroo Gibxii keessaa furmaanni waaqayyoo lola isaaniif ni lola ture jedha. Nuuf lola jechuudha. Nuufillee hin lola waaqayyo jechuudha. Yahwehtti amanachuun barbaachisaadha. Inni waaqa jiraataa waan ta'eef gungumuu haa dhiifnu. Akkuma saba Israa'elii san gungumuu qabna hadhas. Hagam kennatu gungumna. Maal fiduuf gungumna? Waaqa kennatti amannee gara fuulduraa adeemu. Isa jalatti kufnee, fannoo isaa jalatti kufnee waaqayyo akkuma haala wal fakkaataatiin saba Israa'elii galaana diimaa keessa ceesisee laga Yordaanosii ceesisee isaanillee isatti amanatanii waan waaqayyo jedhe abboommii waaqayyo jedhe dhaga'an san nuti sadhallee isa ajajamu, isa dhaga'u, isatti hirkachuu humna kennaan homaa goonee hin dandeenyu. Ogummaa kennaan homaa goonee hin dandeenyu. Namni nama sammuun namaa wama ofii yaadu waan xiqqoo san yaada. Waaqayyo garuu badhaadha. Addunyaa hunda ka hoogganu isa. Sammuun isaa waa hunda danda'aadha. Kanaaf gabii haa argannu. Adhallee raatuun jira. Raata'uun jira. Nuu hin geenne jennee gungumuun jira. Waaqayyo nuuf lola. Tarsiimoo nuu baasa. Karaa nutti akeeka. Nu qajeelcha. Kanaaf yaa saba sagalee kana dhageeffattu koottaa sagalee kana dubbifadhaa walii wajjin fayyinaa biyyi lafaan hin baasu kan nu baasu waaqayyo waan ta'eef ka dhageeffanne waaqayyo nu haa eebbisu. Ameen. Ameen. Dhuguma garaa namaa kan nama jajjabeessu sagaleen kun waaqayyo nuuf lola, waaqayyo siif lola kan jedhu dhaga'uun hammam akka nama gammachiisu yaaduun namatti ulfaatu. Kanaaf yeroo dhiphinaa keessaa, yeroo rakkinaa keessaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lola guddaa ta'e kana keessatti saba isaa gargaaruudhaaf yeroo hundumaa qophaa'aadha. Nama isa waamu, nama gara isaatti dhiyaatu, nama isaaf abboomamu, nama karaa dhugaa kanarra dhaabatu waaqayyo lola kamiyyuu keessaa akka inni isa dabarsu. Keessaayuu lola dharaaf dhugaa macaafa qulqulluu warra duukaa bu'aniif warra macaafa qulqulluu duukaa hin buune gidduu lola guddaatu jira. Lola kana gidduutti egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal godha? Nu moosisaa, nu dabarsaa kan jedhudha kan nuyi arginu. Mee lola kana erga argine booda, erga baranne walii wajjin erga qo'anne booda filannoo fooyya'aa lammaffaa. Maal inni filannoo lamatu jira jechuudha akkas jennaan. Maal inni filannoo lamaan kun jiru? Filannoo fooyya'aan kun yoo maal inni? Baay'ee gaariidha. Filannoo fooyya'aa lammaffaa. Filannooni waa lamaa fi waa lama ol gidduudhaati kan inni ta'u. Asirratti waa lama argina. Waa lamaan kuni geggeeffama lolaati. Lolatu jira. Lolli kun immoo
namoota lamaan geggeeffama. Inni tokko Museedhaan geggeeffama. Inni tokko Iyyaasuudhaan geggeeffama. Jarreen kuni akkaataa akkamiitiin geggeeffamaa jiru isa jedhu yommuu ilaallu isa kamtu immoo filatamaadha. Isa kamiin immoo filachuutu gaariidha isa jedhutti nu fida. By the way, lola yommuu jennu lolli kan jalqabe duraan hin turre. Lolli kan jalqabe bu'aa seera ba'uu 17 keessatti mata jabinaa fi gungummii baay'ina ijoollee Israa'eliinitu Waaqayyoo isaaniif kan gochaa ture, isaaniif kan lolaa ture, mo'umsi kan isaa ta'uusa waan irraanfatanii fi qo'aa sinan barsiisa jedhee Waaqayyoo qontichaa yookiin immoo isaan qammooduu akka isaanitti dhaga'amu gochuudhaaf jedhee diinota isaanii isaan irratti kaase. Amaleeqonni ijoollee Israa'eliin na cuucani. Hacuuccaasa biyya Gibxiitti ture harka Waaqayyoo isaan baase waan irraanfataniif amma immoo asiin immoo kana isaanitti agarsiise. Horii isaanii saamu turanii, hin rakkisu turanii, nagaa isaan dhowwatu turanii. Kana booda Musee wanti godhetu jira. Seera boqonnaa 17 lakkoofsa 7 kaaftanii yoo dubbifattanii Museen gara Waaqayyootti in iyye. Gara Waaqayyootti ol ba'i jedhee Iyyaasuudhaanii ol ba'iitii kana godhaa loltuu qopheessaa loltuu qopheeffattan kana fudhadhaatii deema dhaqaa isaan loluudhaaf firoonti isaan duratti dhiyaadhaa warra Amaleeqota duwwaatti. Ani immoo ol baheetanii gaara irratti ol baheetanii Waaqayyoon kadhadhaa jedhe. Achirratti egaa hubadhaa dura kan taasisanii ofii isaaniitiin loluudha. Meeshaa qabatanii dhaqanii loluudha. Amma gabaa tokko argina yeroo Museen harka isaa ol kaasee kana kadhatu Amaleeqota mo'u turan. Mo'umsa argatu turan. Garuu yoon harki isaa dadhabee gad deebi'u hin mo'amu turan jedha. Kanaaf jecha yeroo mo'aman sanatti dhaga'ama harka isaa dhagaa jala kaa'aniitu ol deeggaranii ol qabaa turan jedha. Ijoolleen Israa'elii ni gowwoomani malee achirratti waa hubachuutu isaan irra ture. Yeroo waaqarraa harka isaanii fudhatanii edda mo'amanii harka isaanii garaa isaanii Waaqayyo irratti taasisuun isaaniitti ture. Haa ta'u garuu yoommoo isa lammaffaatti dhufnu Iyyaasuu boqonnaa 6 yoo dhufnu akkaataa itti ijoolleen Israa'el biyya Kana'aaniin mandaraa Yarikoo mo'atanii argina. Abboommiidhuma Waaqayyo isaaniif kenne. Akkuma hubannu fiinoo yookiin immoo fiingee 7 nama 7 qabachiisanii luboota nama 7 immoo isa baadhatanii deemanii Waaqayyo isaan gidduu jiraachuu isaanii kan agarsiisu gabatee abboommii kurnaniitii fi ulee Aroon isa dura bu'aa lubootaa ta'e sanaa fi akkuma kana immoo kiloo mannaa keessa teessu sana qabachuudhaan kun maal agarsiisa? Waaqayyo isaanii wajjin jiraachuu agarsiisa. Isaan kuni isaan dura ta'anii warri loltoonni immoo meeshaa qabatanii duraa booddeedhaan hordofanii deemu turan. Karoora baaseef guyyaa 6 gaaf tokko dhaxxanii naannoftanii deebitu. Haga guyyaa 6tti ganama dhaxxanii naannoftanii deebitu. Naannanii deebi'uudha fiingeen hin afuufamu oomti tokko hin ta'u. Gaafa guyyaa 7ffaatti jedhe garuu Museen Iyyaasuun gaafa guyyaa 7ffaatti kan gootanii fiingeen hin afuufama. Inni isin guyyaa tokkitti naannoftanii dhuftan suni har'a guyyaa 7 ta'a. Guyyaa 7 naannoftu. Akkuma godhame itti dubbatame ijoolleen Israa'el godhanii kana booddee Waaqayyoo harka keessanitti biyya kana mandaraa kana dabarsee kenneeraati sagalee keessan ol kaasaati iyyaa jedhe Iyyaasuun. Uwweeran hin qawwaxani kana booddee hin gammadan hin ililchanii Waaqayyoo mandaraa kana isinitti kenneera jennaani kana booddee inni cufaa ture mandaraan suni akkuma sila dubbatame inni namni tokko walitti hin seenu ture hin banatanii tartiibaan itti seenuu jalqabanii jedha sagalee Waaqayyoo. Kuni har'a anaaf isiniin kamiin filachuun akka nurra jiru nu barsiisa. Filannaa isa kami? Inni Waaqayyo duwwaan lolee geggeessaa ta'ee mo'umsa argate. Isaan sun garuu yeroo Waaqayyo irraa harka isaanii deebisanii ni mo'amu turan. Filannoon keenya isa kami?
filannoo isa fooyya'aa isa lammaffaa isa jedhu sana egaa isa ibsuudhaaf egaa asirratti waan tokko wanti nu bira darbuu hin qabnu wanti nu hubachuu qabnu maa inni Waaqayyoon wajjin jiraachuu isa shakkii of keessaa balleessuu hin shakku turan isaan gidduu jiraachuu isaallee hin shakku turan ituma inni kana hojjetee agarsiisu hin shakku turan jedha. Irratti dabaluudhaan immoo wanti hubachuu qabnu tokko jira. Ijoolleen Israa'elii Yerikoo yeroo 7 naanna'anii jedha. Fiingeen 7 ture jedha. Luboonni 7 turanii jedha. 7 kuni 7 ni jedhu kuni kan nama ajaa'ibu. Macaafa guyyaa 7 ni jedhu kun macaafa keenya keessatti kakuu moofaaf kakuu haaraa keessatti yeroo 64 guyyaa ni jedhu guyyaa 7ffaa ni jedhu guyyaa 7ffaa ni jedhu inni ji'a 7 fi waggaa 7ffaa jedhu kun immoo ji'a 7ffaa waggaa 7ffaa ni jedhu immoo 66 walitti qabaatti 130 yeroo 130 barreeffamee jira jechuudha. Guyyaa 7ffaa jedha. Uumama gara uumamaatti yoo deebinu uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 2 haga 3tti Waaqayyo guyyaa 6 gidduutti Waaqaaf lafa uume hundumaa hojjetee fixee jedha. Guyyaa 7ffaatti garuu maal godhe hin boqotee jedha. Guyyaa 7ffaa in eebbisee hin qulqulleessee jedha. Abboommii arfaffaa irratti guyyaa sanbataa yaadii jedha. Guyyaa barumsi keenya amma barachaa dhufne kuni yaadachuuf irraanfachuu isa jedhuti nu hubachiisa. Yaadi jedha Waaqayyo yeroo hundumaa yaadi inni jedhu kuni waa yaadachuun faayidaa qaba. Waa irraanfachuun immoo gatii nama baasisa gatii nama kaffalchiisa. Kanaafi lolli ni cimaan bara si'anaa kana immoo dhugaadhaaf soba gidduutti isa ta'uudha. Dhugaan immoo kan Waaqayyooti. Waaqayyo dhuga qabeessa. Waaqayyo dhuga qabeessa waan ta'eef kakuu gale hundumaa ijoollee isaa yaadachiisuuf jecha lola biyya lafaa kana irratti ta'u lola hafuuraa kana gidduutti Waaqayyo qaamaan keessa gidduu seeneetu lola kana ijoollee isaatiif mo'umsaan raawwataa jedha. Egaa barumsi keenya inni guyyaa kamisaa kuni filannoo fooyya'aa lammaffaan jedhu kuni filannoo isa Waaqaa wajjin loluudha kan jedhutti xumurra jechuudha. Fayyaataa Waaqayyo isin eebbisu. Filannoo fooyya'aa lammaffaan kun egaa lolaan Waaqayyo akka ta'e baruudha. Ofii keenya loluu dhiifnee Waaqayyoon dabarsinee Waaqayyotu lolaa moo'ichi kan Waaqayyooti jedhanii Waaqayyotti dabarsanii kennuudha. Egaa Waaqayyo nuuf lola kan jedhu kun sagantaa qorannaa keenya har'aati. Mee waliigalatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf lolaadha. Lola wal dhabdee hunduma duuba jiru kuni gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii fi seexanni immoo maal godha jechuudha. Wal lolu lola gidduu kana jiru kana keessatti sabni gooftaa sabni filatame kun immoo gidduu kana jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyo immoo saba isaatiif hin dhaabata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos saba isaatiif hin dhaabata. Museen yeroo du'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti maal jedha? Musee du'aa kaasuuf yeroo inni seexana wajjin wal mormu argina. Kan nama du'aa kaasu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Mikaa'el jedhee achirratti kaafameera. Mikaa'el inni jedhamu kuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e nutti argisiisa. Inni du'aa kaasu eenyuun inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf Musees du'aa kan kaasi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e argina. Kanaaf egaa lola hundumaa duuba jiru kuni wal dhabdee guddaa cosmic conflict inni jedhu kuni Yesuus Kiristoos nu wajjin akka jiru nutti mul'isa. Mee walii galatti yaada gabaabaa daqiiqaa tokko keessatti barsiiftuu Jigaayyoon yaada walii galaa kana nu kaasanii barumsa keenya irraa goolabna jechuudha. Mee yaada xinnoo nu kaasaa. Waaqayyotti guddaa baay'inaan hin gammanna. Jalqabaa waaqarratti lollee akka inni ka'ee baranneerra. Achuma jalqabee egaa battala akka waaqarraa iddoon ergamoota isaatii fi jawwicha guddaa sana yookaan bofa durii sanaaf iddoon akka inni dhibamee lafarratti akka inni gad darbatame argina. Kanaaf deemsa kana keessa dhufnee gara kana yeroo geenyu waggaa 1000 booddee jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 8-10tti kan jiru keessatti akkasumas immoo Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti
bareechee kaa'a. Mul'ata kana keessatti yeroo dubbatu waggaa 1,000 booda daabiloos iddoo itti hidhamee ture hin ba'aa jedha gabaabsuudhaaf yeroo keenya fudhachuurra. Yeroo achii gadhiifamee yeroo jedhu cubbamoonni yookaan loltuun isaa ergamoonni isaa warra inni 1/3 waaqarraa fudhate warri inni bu'eef warri inni hamma har'aatti gowwoomsaa ture ajjeesaa ture lolatti bobbaasaa ture isaan kun bakkee bal'aa iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru jedha. Inni immoo yeroo achii bahee jedhu isaan iddoo qulqullooftuu saba waaqayyootiif iddoo qabamtee jirtu sanattitu marsanii qabachuudhaaf jecha walitti qabamanii iddoo bal'aa iddoo tokkotti qabamanii jiru. Kanaaf daabiloos immoo yeroo ba'e achii yeroo gadi dhiifamee jedhu googiif maangogiin biyya ishee qulqullooftuu kana hin qabanna jechuudhaan gowwoomsuudhaaf lolaaf hiriirsuudhaaf warra ciccimoo lolatti beekamoo warra ta'an kana gowwoomsuudhaaf barbaachaa biyya lafaarra jooruu yeroo inni ka'u gidduu kanatti waaqayyo maal godhaa? Abidda xab godhutu waaqarraa gaditti dhiisaa jedha. Innii fi raajichi inni sobduun dhagaa ibiddaa gidduutti bara bara maal ta'edha hin gubatu. Kanaaf sana booddee lolli sila eessa ga'ee raawwata waan jedhamu tokko barumsa sanbataa keenya keessatti sila gaaffii barsiisaa Daaccoon gaafatanii turan. Eessa ga'ee kan itti raawwatu yeroo sanaa jalqabee namoonni lafarratti jiraachuu ergaa jalqabanii jalqabee rakkoon gurguddoon ta'aa turaniiru. Duutis waraannis rakkoon adda addaa ta'aa turaniiru. Kana keessatti kana hundumaa keessatti gidduu galee gooftaan akka inni waraanaa ture saba isaatiif akka inni lolaa ture argineerra. Yeroo sana keessatti egaa maqaan namoota saba keetii inni haasofsiisaa ture inni naan dubbataa ture jedha akka Musee yookaan akka Iyyaasuutti yeroo fudhannu mul'ata sana keessatti yeroo dubbatu maqaan saba keetii yeroo sanaa jalqabee kan macaafa keessatti kan barreeffamaa ture tokko isaaniitii fi Mikaa'el inni guddichi hin ka'aa fi lollis mo'ichis kan ta'een beenne hammarraatti kan ta'een beenne hammarraatti kan hin godhamne waaqayyo yeroo inni saba isaatiif ka'ee lolee mo'ee itti sabni kun immoo tokkoon isaanii fayyinatti darbanitu dubbata barumsi keenya waraanni sabni Israa'el iddoo kana irratti boqonnaan isaanitti argatan fayyinni isaanitti darban lolli waaqayyo isaanii lo'ee dursee dura deema waraanaa mo'aa dhufee addanaan ga'ee gooftaan ibidda xab godhu keessatti diina ijoollee isaatiitii fi diina isaa isa waaqarraa darbatames isa lafarratti saba isaa gowwoomsaa tures akka inni raawwachiisee argina. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Ameen. Baay'ee gaariidha. Barumsi har'a barachaa jirru baay'ee abdii keessa namaatti kan namaa horu abdiis kan namaaf kennu hammamiyyuu diinni keenya haa lolu seexanni nu wajjin wal'aansoo haa qabatu malee dhumni isaa bara baraan badu. Ijoolleen gooftaa ijoolleen filatamani sabni waaqayyoo immoo bara baraan jiraachuu. Kanadha abdii guddaadha kuni waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Haalleluuyaa. Bara tokko guyyaa tokko lolli kuni maal ta'edha? Hin dhaabata. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Lola hammamii keessa yoo dabarre garuu guyyaa tokko maal ta'a? Lolli kun hin darbaa hin dhaabata. Guyyaa qaba lolli kuni jedha. Dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenya barumsa keenya har'aa asumarratti goolabna. Barumsa kan biraatiin torbee sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaan gooftaa keenyaa waaqayyo abbaa hafuura qulqulluu kan ilmaa sadan waaqa tokko bakka jirtanitti si wajjiniin haa ta'u eebbi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kadhannaa goonee barumsa keenya har'aa goolabnaa hin kadhannaa. Waaqarra kan jiraattu yaa ulfaataaf amanamaa kabaja guddaa keessa kan jirtu ifa guddaa keessa kan jirtu kan saba keetiif loltu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barumsa keenya keessatti waan nu eebbifteef galanni siif haa ta'u. Sabni kee har'as lola guddaa keessa jira. Dhugaa fi dhara gidduu lola guddaatu jira. Nuyi sabni kee dhugaa keetti qabamnee hamma bara baraatti akka jiraannu
moo'ichas immoo akka argannu ayyaanaaf araara kee ati nuuf baay'isi. Saba kee ati nu jajjabeessi. Bara hamaa kana keessa bara dhugaan dhokatee bara dhugaan awwaalamee somni immoo baay'ee ol kaafamee mul'atutti saba kee akka geggeessitu Yesus Kiristoos lolaa inni guddaa kan taate saba keef akka dhaabattu nuuf akka dhaabattu harka keenya nu qabdee akka nu geggeessitu lafa onaa kana keessa akka nu dabarsitu gooftaa keenya Yesus Kiristoos si kadhannaa ayyaanni kee nuuf baay'atu saba kee ati geggeessi kan sagalee kana dhaga'an baratan hundumtuu guyyaa tokko mootummaa keetti akka wal arginuuf ayyaana kee ati nuuf baay'isi waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesus Kiristoosiif jedhee nu dhaga'i ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu.